guys, akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha. Ani nagaa kiyya galata waaqayyo. Akkam jirtu bakka jirtanitti nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha akkam jirtu hundi keessan fayyaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyo. Akkamii hojiin jiruun kiyya wammaa kun maal sin gochaa jira qimamoonni mana maadaamii jirtan hundi keessanuu akkam jirtu ani fayyaa kiyya galata waaqayyo. Akkamii hojii sin bira bareedaa ho'i kunillee akkam asaas qorrasaas hunda isaa danda'aa jirtu isiniin jecha naguma mitiiree hordoftoonni chaayinaalii kana hordoftan waan xiqqoo wayii isinii qabattee dhiyaadhee keessattuu qimamoonni mana maadaamii jirtan warroonni biyya ormaa keessa jirtan martinuu akka kanaan dhaggeeffattan isiniin jecha waa'ee dhuma hojjannee firii hargachuu keenya irratti waan tokko haasofnee amma beeknu waliif ibsinee an beekafitu hin taane innaa asirratti immoo wanti isin jechuu barbaade qimamoonni mana maadaamii jirtan hundi keessaanuu mata dureen har'a waa'ee asirratti isiniif dhiyaadhe waa'ee hojjannee firiitti argachuudha. Hojjannee firii immoo itti argachuun innaa isin jedhu warroonni tidaarii keessa galtanii baatanis yoo ta'e warroonni tidaarii keessa jirtanuuf dhuftanis yoo ta'e warroonni immoo tidaariitti galuuf jirtanis yoo ta'e gorsa xiqqoo kanaa wajjiniin caqasnee jechuuf hin dhufe. Innis immoo maalinni yoo jettaan waa'ee dhuma hojii hojjannee birrii keenya akkamitti ol keewwachuu qabna, akkamitti qabachuu qabna, hammam yoo gargaarsa goone hammam akkaawuntii mataa keenyarra keewwanna waa'ee jedhudha. Innis immoo warroonni tidaaritti galtanii dhuftanis galuuf jirtanis yoo ta'ate wanti birrii eeguu heddii ta'an kan tidaaritti galtanii dhuftanis yoo ta'ate birrii keessan amma sin barbaachisu amma waa'ee mana ijaaruuf yoo ta'e amma waan mana ijaartaniif ammamiif kun manni ta'a ammamiif ta'achaa mana keessaniifis hojii mataa keessaniifis mana tokko ijaaruuf hojammattan kan mana sanaas ergaa kan keessanitti irrattis immoo akkaawuntii keessanii irrattis ha'achuu hin dagatinaa. Maaliif abbaan manaa koo hin olkaa abbaan manaan koo hin balleessu birrii hin jedhina. Birriin haadha filmooyyuu walitti buusti, abbaa filmooyyuu walitti buusti, obbolaa walitti buusti waan ta'eef hojiin kan mana ijaarsisaa jiraattanis yoo jiraattan hootuma mana keessan ijaarsistanii kan mana keessanii ta'us waan ta'e kenna kan immoo ofii keessaniifis akkaawuntii mataa keessan irratti gaafa tokko galuun inaafuu biyya hormaatti hinaafnu jiruun biyya hormaa ishuma gubattuu kana waan ta'eef galuun keenya naaf waan ta'eef akkaawuntii mataa keessaniittis birrii haadha. Abbaan manaa koo naafaa qabu birrii hin jedhina, hiriyaan koo birrii naafaa qabu hin jedhina, isinis ol keewwadhaa akkaawuntii mataa keessanitti. Maaliif hoo har'a waa ol keewwattanii waan bulfatan bultee nyaatu jedha Oromoon keenya. Waan ol keewwattan bor galtanii itti dadhabbii keessan baatu waan ta'eef kaleessa eenyumtu abbaan manaa keessanis yoo ta'e kaleessa birrii amma nanatti ergitee akkana gootee mana ijaartee har'a birrii yoo eessa geessite birrii amma waggaa amma kana hojjette siin jedha malee mana ijaartee kana goote siin hin jedhu. Maaliif birrii bare kan sirkaafuchuu birrii fudhachuu bareera waan ta'eef. Kanaaf gaafati birrii dhabdee humtuu siin jaalatu gaafata harka kee marattee teessi humtuu siin jaalatu waan ta'eef birrii akkaawuntii mataa keessan irrattis adaa haa'achaa. Dammoo immoo deebi'ee jechuudha maatiin keessan haa qabaatanis haa dhabanis maatii keessan xiqqoo gargaara. Maaliif heebba fudhattu namni heebba qabu yoomiyyuu hin badu waan ta'eef gargaarsa xiqqoo guddaa miti ayyaanuma irratti illee ergaa fiti faasgaarattis ta'u ayyaana kan warra musliimaa irrattis ta'u ramadaana irrattis ta'u kamirrattis ta'u warra keessan birum xiqqoo ergitanii isaan gammachiiftan ammanuu gammadanii sin eebbisu heebbi qalliin heebba birriidhaan hin bitan waan ta'eef dhibbatti gargaara birrii qabda warra keessattis fixaa ta'uun jennee waggaatti illee bi'aansi ayyaana tokko irratti warra keessanis yaadadha. Isaantu kanarraan sin ga'e waan ta'eef isaantu haati jechuun haadha jechuun waan qallii isinitti fakkaatina. Haati ji'a 9 baatteeti fincaan keenya nurraa harteeti akka yeroo ammaallee teknooloojiin hin tolle yeroo durii warroonni haadholiin keenya dugdatti nu baachaa gaafa deeman fincaan dugda isaanii tortorsee
itoo isaan salacha itoon jedhiin maal itoon jedheen nu guddisanii asirraan nu ga'anii har'allee nutillee guddannee immoo kanarra geenyera waan ta'eef kaleessa haati koo maallaa goote abbaan koo maallaa godhe jennee yaadanne maatii keenyas ayyaanuma irratti ergitaniif ammuma waanuma xiqqoodhaaf gammadu jechuudha. Amma gammadaan kanas hin eebbisu. Eebbi qalbii miti eebbammoo birriidhaan bitan waan ta'eef adaraa birri keessaan balleessaa hundumaa namatti kennaa ta'uu isiniin hin jenne warra keessanis yaadadha. Biyaansi ji'aan erguuf baattan amat baala irratti yaadadha. Ayyaana irratti yaadadha. Ayyaana irratti ergaa fi haa maddattu. Hamma nu keessi isaanii amma gammadu sin eebbisu. Eebbi immoo gaariidha. Galgala ofiitiifis bayeessa. Ilmoo ofiitiifis bayeessa waan ta'eef isiniin jecha. Innaa immoo abbaan manaa keessanis yoo ta'e hojii mataa isaatii soo qabaate. Hojii mataa isaatii sin qaboo ta'ate haa dalagunnis haa hojjetu. Akkuma dishinti beetii harabaa dhixxee ifannaa harabaa dandeesse jecha isaanii dandeesse waan hunda dandeesse hojjetu innis haa hojjetu. Haa baatu bayee qansiraa haa hojjetu. Haa baatu dhagaa. Faafrikaan argee deemee barbaadee haa hojjetu. Haa fidu innis yoo nan birrii 5,000 fideenni 1,000 haa fidu. Amma humna isaa jechuudha. Kanaafiyyuu inni taa'eetuma birrii keessan eegataanan hin kennina hin gargaarina. Boru kana naa goote isiniin hin jiru. Abbaa ilmoo keessanis haa ta'u hiriyaa keessanis haa ta'u maaliif innis dalagee haa fidu innis hojjetee haa fidu akkuma keessan simbichaan dalagdanii simbichaan dadhabdanii akkatti hojjannee finnu laabii keenya xabgooneeti kan isa finnu birrii achi taa'anii birrii ergii kan akkana ta'e namaan jedhu sana. Kanaafiyyuu immoo sin maal gochuu qabdu akkuma dura isiniin jedhe kana sin birrii keessan akkaawuntii mataa keessanirras keewwachaa. Manallee ijaarraa hoo jiraattan mana keessanis sirreeffachaa. Kan mana ijaarrattan immoo mana keessa sirreeffattanis mana keessa sirreeffachaa. Akkaawuntii mataa keessan irrattis keewwachuu hin dagatina adaraa. Gaafa biyya galtan waan baay'ee sirrakkisa akka ammaa miti. Amma yookiin nuti guddatus guddachuu gaarii ta'uu baatus waanuma maadaamii keenya nutti yaadde nyaanna nuti amma jechuudha. Amma wanti nuti kana binnaa soogidda binnaa buna binnaa waan ta'e binnaa jennu hin jiru. Waanuma harganne nyaannee hin naadhamne illee teenya waan ta'eef gaafa biyyatti galtan gaafa tidaaritti galtan wanta baay'ee nama barbaachisa. Kanaafiyyuu dirqama birrii keessanis qophaa keessatti akkaawuntii mataa keessa irra keedha birrii keessan keewwadha. Abbaan manaa keessanis yoo ta'e kaleessa kana hojjattee fiddee bu'aa bayii kanatti cabdee fiddee siniin hin jedhu. Humna kee bare gaafa birriin dhumte deeme hojjedhu sin jedha amma sin deeme hojjedhu kootu waggaa tokko waggaa lama hojjedhu kootu maal hojjaa teenya sin jedha. Ofiisaati yoo taa'ee tasatti hojjete sirkaa guuree qalammi godhee nyaata. Maa nyaata innis haa hojjetu dafqasaa xibaa godhu dhagaa haa baatu. Dhagaa haaree bunnis maal deeme qasiraa haa hoolu hoolee haa galu har'a qasiraa biyya keenya irratti birrii 400 500 ni oolu. Qasiraa kana hoolee haa galu ofaa danda'u misaa isaallee ofaa danda'u waan biroo dadhabe kiraayii manaallee ofaa danda'u. Kanaafiyyuu hadaraa har'a homaa isinitti fakkaatu warroonni amma biyya hormaa jirru kun innaa as jiru maan itti fakkaatu maaliif innaa akkanatti asii hojjannee birrii finnu waan akka qallaalitti finnu nutti fakkaata. Gaafa biyyatti galle itoon kaleessa qirsii mataa kootii xiqqoo keewwadhee birrii itoon akkaawuntii koorratti haadhee gaafa jentattu dhufa. Innaa har'a manas dafqitanii yoo ijaartan sibichaa miti kan ijaare siin jedhala inni taa'ee si faana nyaatu jechuudha. Qixxeedhuma si faana hirachuu ka'a. Ishumati duqqeettiin keetti si cabee duddi keetti si cabee hojjettee fidde maal siin jedha ukkuliidha nuti hundi wal qixa siin jedha. Kanaaf kana hin dagatiin eenyumti keenyayyuu akka akkaawuntii mataa keenya irratti birrii haa'annee ofii keenyas keewwachaa mana keenyas gargaaraa ilmoo qaban ilmoo keenyas gargaaraa waan ta'e gochaa akka firii galtanii firiitti argattan haa ta'u. Ijoolleen baay'een galtee birrii abbaa balleessitee galtee boochee gaafa itti furmaata gaafa dhabdu ammas maa inni biyyummaatti deebi'uudha. Hadaraa keessan kana hunda yaada biyyatti gaafa gallee maaltu nu eeggata jechaa. Batalaaji warroonni tidaaritti hin galle yoo jiraattan tidaaritti gaafa galan wanta baay'ee nama barbaachisa. Dhugaa isinitti hima dhugaa tidaaritti gaafa galte waan baay'ee si barbaachisa. Kaleessa hojii bartee har'a homaa of irraa dhabde teessumallee si cannaqa jechuudha. Kanaafiyyuu harka namaa eeguun illee hin ulfaata. Biyaas abbaan manaa akkoo na jaallataa inni na gargaara hin jedhina. Gaafatis xankar jettee hojjettee hojii mataa keetii argattee innis hojjetee fide hojjetaa mootummaas haa ta'u abbaa barbaadees haa ta'u doktoriis haa ta'u waan fe'ees haa ta'u garuu atis hamaddattu suuqii shaqaxillee banadhu akkumsaa waxaa jettee galta yabeetiin mabeetee taatee manatti hin hafin
gaaf sana situ uffata ati mana keessa gaafa jirtu bijaamallee ofirraan jijjiirtu ati hojii kee asuma keessa garagaltee nyaata isaa hojjettaa qorsii isaa hojjettaa arbaata isaa hojjettaa ofillee hin laaltu kanaafiyyuu maalinni kan gochuu qabdan hojii mataa keessanii akkuma inni waxaa eegalu waxaa eeboo sunis waxaa ittanii akka baatan ukkuliidha amma teekinooloojiin tolfate yoo barbaachisaa ta'e hinnaa hinnis hojjetee galtu yoo inni buna si akaayati waxii shiroo hojjetta maaliif ukkuliidha hojjettee fiddaamu itoo harka isaatti haftee itoo harka isaa bichaa teessee eddee si as faraarra abayee galee ati teessee nyaattaa siin jedha kanaaf hojii mataa keessanii hummadhaa hinnaa galtan birrii mataa keessanii hulkeewwadhaa hin kennina wal faana hin ergina yoo mana jaarsisaa jiraattanis irra akkaawuntii keessanitti haadhaa yoo mana sirreeffachaa jirtanis olkeewwadhaa nuuroon hakkaa haannaa hasii miti gaafa galtanitti daa'itti galtan ilmoon dhufte haadha daa'ippariin tokkittiin fireen birrii 15 fireen tokkittiin kanaafiyyuu kana nuuroo biyyaa hilaalaa gaafa asirraa birrii hargattan birrii maadaamiin keessan sinii kennite qusachaa ha'a akka nama huqqubii bu'uullee ha'acha birrii 10 birrii 20 birrii 30 birrumasii birrii 30 birrii 40 50 hojii attan inni wacii tokko sinii shaffana gaafa biyya galuuf yaaddan jechuudha kanaafiyyuu hadaraa keessan kan isiniin jedhu birrii keessan ituma mana keessanis ijaarrachaa jirtanuu itumti daaree keessanii mana keessanis ergaa jirtanuu ilmoo keessanis gargaaraa jirtanuu birrii mataa keessanii akkaawuntii mataa keessanirra birrii keewwadhaa hadaraa gaafa biyya galtan haala hundatu ulfaata akkaasiiti asitti homaan binnu dhabnus argannus waan maadaamii keenya nutti kennite nyaannaa biyya gaafa gallee har'a waa bittee nyaachuun xeefiin kumtaalee tokko 13 12 waan meeqa jira asitti barree gallee biyyatti kan baruu dadhabe meeqatu jira waan ta'eef galtanii akka hin baane galtanii akka lammata biyya namaatti hin deebine biyya hormaatti hin deebine dadhabbiin ishuma argine gallee biyaansi waa urkeewwanne waa achi haa'annee akka firii gaarii itti arganee nutis gallee mataa keenya qanaa jennee hojii mataa banannu ta'a siniin jedha hordoftoonni chaanaalii kana hordoftan marti keessanuu chaanaalii kana immoo yeroo ilaaltan akka laayikii sheerii sabskiraayib sinaaf gootan abdii qaba siniin jecha galatoomaa fayyaa naa ta'a.